dhugumatti nama aangoo jaallatu akka hin taanee fi hojjetaa jabaa akka taate ni beekna. haa ta'u malee koree haaraa kana keessa yoo jiraatte kurkuriitii ni fayyadamti malee miidhamtu. Dhugaa keeti? Amma moo dura bu'aa kurkurii taatee dhufte? Amma dubbii koo keessatti isiniin obbo Taaddaseen nama hangafaa gochuun alatti maalan jedhe? Balleesseera moo? Lakki homaa. Lakki homaan balleessi. Balleesseera? Homaan balleessi. Kanadha bar rakkoon keenya inni guddaan. Quba walitti qabu. Wajjiniin hojjennan jedhe malee kan biraa maalan dubbadhe? Homaa tokko maalan dubbadhe obbo Taaddasee? Ilaala. Afaan keessa dammaan dibame kana arraba keessa summii kana narraa fuudhii deema. Isin abbaa feetan filadhaa kaawwadhaa ani waanuma tokko nan galchu. Atis yoo teesse ana wanti tokko nan galchu. Garuu ati nama yaaduuf nama dhiphatu fakkaatee yeroo dhuftu calli jedhee sin laalu. Amma garuu koreen haaraan maaliif barbaachise? Kurkuriitii yoo isin kabajjes namoonni nan qaba isheen jettu isin yoo taateyyuu garuu namni hundumtiyyuu isin qixaquu qabam. Amma koree namoota kana gidduutti dabalamuun maal isin miidha? Mee natti hime isiniin alatti sitti fufuu dandeenya. Garuu mufattanii achumaan akka hin banneef nagaa buusuuf dhufne. Dhugaa keeti? Akkasii? Deemaasi. Naa deemaasi. Ani sin faana haasa'uun tokkollee hin barbaadu. Deemaan irra. Hoo.